Ishii obboleeyyaatti yaa baga jiraatanii namooti baay'een peejii Namesaa Ayyelee Teach jedhu irratti na beektuu informaationa baay'ee isin kennaa tureera kompiitara wal qabsiiseeti. Har'a ammoo namoota waa'ee kompiitara bareedaa isa kamittuu kompiitara dansaa waan jettamu waan karaa keessaatiin gaaffiin kun akka baay'atuu fi har'a boordii kanarratti xiqqeesseeti waa'ee kanaa isin hubachiisuu barbaada. Kompiitara kana shooppii keenyatti ni argattu, dhuftanii bitachuu dandeettanii. Biraandiin isaa HP, moodel isaa moodel Lightbook Processor jechuun kanaan dura peejii irratti isin barreesseera. Processoriin kompiitara keenya binnuu fi akka malee barbaachisaa. Processorii bareedaa kan qabu kompiitara bareedaadha. Kanaafuu kompiitarri kun processoriin isaa Intel Core i5 dha. Teraabaayitii tokko qaba. Teraabaayitii tokko jechuun baay'ee guddaadha, waan baay'eetti caalachuu dandeettanii. Storage jechuun hamma daataa waan asitti caantee sanaa jechuudha waan qabatu. Kanaafuu storage isaa waan teraabayitii, raamiin isaa immoo 8GB dha. Screen size isaa 15.6 inchiidha. Bareeda. Kamera storage type isaa hard disk drive. Kanaafuu kompiitara kana shooppii keenyaa jennaan ittanii hin argattu. Gatii isaa salphumatti asirratti isinitti himuun haa ulfaatutti, garuu ispeesifaalii gatiin isaa amma dhaabbataan sa'aatii kanatti naannoo qarshii 19,000 birrii Itoophiyaatiin. Waan hordoftanii fi galatoomaa. Informaationa kana olii yoo barbaadanii peejii kiyya irratti lakkoofsa bilbilaa fi iimeelii kiyya ni argattu. Galatoomaa. Horaa bulaa.